namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Waa'ee haala jiruu fi jireenyaa kanaa yeroo muraasaaf iyyuu gad dhaabbannee xiinxallee ilaallee waan hedduu kan nama gammachiisanii fi kan nama gaddisiisu hedduu arkaa akka jirru waan nama wal gaafachiisu miti. Ilmi namaa bu'aa bahii hedduu jireenya isaa fooyyeessuuf taf je'ee lubbuu rabbiin uume tana agabuu bulchuu diduudhaan kan carraaqqatee bulus waa tokkoo fi lamaa miti. Xabiyaan yookiin amalli ilmi namaa akkuma bifa isaatti sochii fi gochii isaatiis kan wal dhabudha. Kanneen keessaa kan dalagaa isa cinaa jirtu tuffachuun harka namaa kajeelee fuula namaatiin garafamaa akkan jiraatus kaan ammoo dandeettii fi muuxannoo qabutti fayyadamuu dhiisee hojii tuffachuudhaanis kan jiraatus hedduudha. Kan biraammas sababa adda addaa uumuudhaan firaa fi aalii obboleeyyan kan biyya alaa jiraniin gargaaramaa harka isaanii kan eeggatanis waa lakkoofsa hin qabu. Kabajamtoota hordoftoota keenya waa maleedhaa mitigaa dila kana kan haasa'uudhaaf dirqamne imala sagantaa tan quuqaa dirree uwwurtanaan mata duree garagaraa kan gargaarsa moo deeggarsaatu caalajuun kurfii takka qopheeffanneeti jirraati isin nu hordofaa isiniin jenna. Kan daawwachaadhaa jirtan kun jiraataa magaalaa Dirree Dhawaadhaa kan ganda Saabbiyaan Sa'idoo irra kan jiraatu hoggaanii fi ta'u miidhaa qaamaatiis kan qabudha. Namni kun gargaarsa tokkollee kan hin qabnee fi naannoo Sa'idoo kanatti shaqaxa xiqqaa kan waan akka kaardii moobaayilii, maastikaa, karameellaa fi sooftii gurguraa jireenya isaa karkarfachaa kan argamudha. Nutis sagantaa quuqaa dirree uwwurtanaas miila keenya irra baasneeti wajjiin turtii gooneeti kan turre. Wanni guddaan isarraa hubanne an sammuun tiyya fayyaadana qabdi. Harki kiyya rakkoo qabaatullee nuun jee. Kun ammaas daran akka cimina nuti horannu waan nu godhe keessaayi. Tattaafataan abbaan hojiidhaa kan ammaan tana daawwachaa jirtan kun. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Nutis eega isa daawwanneen booda ciminaa fi tattaaffii isaa harkuudhaan miseensonni dirree uwwuda isa gargaaruu osoo hin taane isa deeggaruu akka qabnu murteessineeti jala sararree haala mijjeessuudhaas kan eegalle. Haaluma kanaan nama quuqama sabaa qabu kan lammii isaa deeggaruu barbaadu wal qunnamnee haala jiru hunda itti himuudhaaf dirqamne. Namni kunis jiraattuu biyya alaa tan Ameerikaa Mishigaan jiraattu sabboontuu teenya addee Fatiyaa Usmaan qunnamneeti kan turre. Yaada jiru kan namicha akkanaa kana hoggaaniif itti himnu isiinis isa gargaaruu osoo hin ta'in isa deeggaruudhaaf fedhii guutuu akka qabdu nuuf himteeti turte. Nutis meeshaalee gurgurtaadhaa tan isa barbaachistu takka takkaan isiidhaaf addeessinee himneeti turre. Isiinis yaada jiru fudhachuudhaan iddoo meeshaa gurgurtaa tana irraa fuunu nutti himuudhaan nutis hanga iddoo sanii deemnee meeshaalee sanaas fuuneeti turre. Meeqamee goote?
lama nama gudi fayin mana galfatee akka mana irraa illee fatu gabbaafatee wanta godhu delegaan tun duraan irraa kuftee akkamatti hin deddeemeet irraa jimu maqamee jiraate akkasumatti eegas booda waan namni naa kannu kana waliin qaqqabe hojii irratti oolfachuu seene akkasiin jedhamee. Amma mee dalagaa ammaa tana daran akka guddifattuuf maaltu si barbaachisa? Akka guddifadhu fayyaati yoo rabbi naa kanne jiruu tana jijjiiraatuma yoo rabbi nuu kanne gaa'ee akkasitti karaa khayriitiin ummatti fufuu dandeenyaan jira. Nuti guyyaa dura si agarreerraa Sa'idoo akka jumaa fudhachuuf teenyutti nama hedduu jira. Ummata waa takka qaamarraa fayyaa hin qabu fayyaa guutuu qabu warra dalagachuu danda'u warra taa'ee nama kadhatu warra ilmoo namatti ergee sadaqaa kadhatu wanni dhaamtuuf dhaamsoo qabaatti. Dhaamsanii akka dhaamugaanitti isumaa beekaa. Sanit garab Katarra bahani akka dalagatan namni dalagaan akka jijjiiru duratti waan biraatiin tiime kan dhaamsa milee rabbi haa kannuufi hin jedhu illee rabbi haa gammachiisu jijjiirama rabbi irraa jijjiiru cufa namni yoo dalagate ni jijjiirama karaa sadiifaa dalaguu ture itti ati mataan keetu osoon akkanatti jiruu kan hin qaamne kiyya akkana ummaatii yoo qoftiidhaaf jumaan dalaguu ture jetti إلى جيبوتي كيسة. دنقدنا إمتى؟ دنقدنا سيمة. إيه جمعة دلقي جمعة خسارة ديبيا كسيت أصون خسارات يسني رايف بودن ديبين الرأس وان نمني ناخني خرط ده خدا بوتو ورد هندا بوجته ديبيته دلقان إيجارته بكتي دلقات تسلفني ورامنا الرجوع يرفتي خيتي وانته برو سنين أو كان دفني سيارة. برو على ده إفتان دفني شوني بروندر يدومي. Borus rumah bani kita ada database mantai iftan yorab bijeni duftar. Bakka iftan sudufna. Wahunda ogi fardu. Ammas gargaarsi keenyaa fi deeggarsi keenya sirraan dhaabbatu. Inshallah walumaa. Sirraan dhaabbatu hanga dukkaana kana guddifnutti walumaanu sirraa hin dhaabbatu atis jijjiirama sirraa barbaadna. Kanaan fidduuni sirraa barbaadna. Du'aayis nu godhi. Inshallah fuulduratti rabbiin harka bal'aatti qaba. Barakaa umrii diintina kan. Kunis neenya faayidaa qaba rabbi. Kun gatiin itti bitame? Gatii guutulee taami? Wallahi gatiin itti bitame? Gatii kanaan dhaabbatee gurgurtaa jechuudha. Ani kan cootanillee fadhi qarshii lamatti hin gurgura. Kanas qarshii. Kana yoo si fayyade qabadhu. Yoo si fayyade qabadhu. Kun gatiitti bitame meeshaan guutuun anarra dhaabbatteeti waan duraan hin gurgurin ka'ati qabdu yoo as keessa jiraate gatii asirra jiruun laallattee as keechirra jira achumarraa dubbisa. Baataksiin hangana saabunni hangana waan jiru jira jira Maal kan? Akkame. Qarshii kudhanii mi? Qarshii digdami lama lama. Qarshii kudhan. Abbaan taa qarshii digdami lama. Digdami lama. Qarshii afur shan ja'a. Iti mi fi mangetti bitamte laal. Kata kudha lama mi? Qarshii kata bitan. Meeqa meeqa? Qarshii lama gurgurtaa. Qarshii kudha lama si. Akkana qarshii kudha lama. Qarshii kudha lama bitte. Gana qarshii lama nama bitte. Eewwa. Amma? Amma maa dalagaa eegalee. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Nama cimaa kana maallaqa harkatti itti kennuu mannaa yoo hojii inni irratti bobbahee jiru irratti deeggaran irra caalaa jechuurraayi. Namni biraatiis fakkeenya guddaa amma agartan kana fudhachuudhaan lammii teenya cinaa dhaabbannee wal kaafnee wal cimsinee tabba haabaanuun dhaamsa keenya kan guyyaarraan tanaati. Ani waan hin joon galata isii rabbi fayyaa kannuufi fuulduratti illee umrii dheertuu takayrii ilaa jannataa fi hajji illee itti deemtu barakaa agartee niyaa isii muraada diini ilaa addunyaa karaa jannata taa tolchuuf jettee mee. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette Sumeeyyaa
meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneenii. Warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin ijaaran simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filate. Jiibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.